guyyaa har'aa kana waa'ee sirba artistii keenya qaalii kabajamaa fi jaallatamaa artistii Hacaaluu Hundeessaa odeeffannoo ajaa'ibaa ta'e tokko qabadhee dhufeetiin jira. Odeeffannoon kunis sirbi kun maalirra jira akkasumas maaltu ta'e jira kan jedhu odeeffannoo ajaa'ibaa tokko har'a argadheetiin jira. Sirba isaa kana kan hojjetaa fi ture Kaamuzuu Kaasaa fi dargaggoo Daawit Taaddasee birattidha kan hojjetamaa ture. Yeroo ammaa kanatti sirbi isaa sun guutummaa guutuutti xumurameeti jira. Haa xumuramuyyuu malee garuu eebbifamuu fi maaltu hafee jira akkasumas maaltu isaan mudate jara kana istuudiyoo keessatti akkasuma jiru odeeffannoo ajaa'ibaa tokko qabadhee dhufeetiin jira. Artistii keenya Hacaaluun osoo hin wareegamin dura sirba eessa jirtaa jedhu hojjetaa turuun isaa hin beekama. Sirba kana osoo hojjetaa jiruuti kan wareegamedha jechuudha. Dargaggoon Kaamuzuun akka dubbatetti sirba kana xumuree fi akkasumas saaksifoonii waan adda addaatti dabalaan jira jechuun dubbatee ture interviiyuu tokko irratti. Yeroo ammaatti kana immoo sirba kana hundasaa xumureetiin jira jechuun dubbata. Haa ta'u malee sirba kana xumuree osoo hin jiru qaamotni mootummaa istuudiyoo kootti ol seenuun si'a 2-3 ol laasfaraarra'uun akkasumas yeroo dhumaa irratti istuudiyoo keessatti achi ol seenuun guutummaa guutuutti faayila baay'ee akkasumas sirba Hacaaluun balleessanii jiru. Haa ta'u malee ani immoo kun akka uumamu waan an beekuuf dursee haardiskii adda addaa akkasumas fileeshii adda addaa irratti koppii godhee kaayetiin jira. Haaluma kanaan yeroo ammaa kana guutummaa guutuutti xumurree maatiitti kennineeti jirra jechuun dubbata. Maatiin immoo gama isaatiin sirba kana eebbisiisuu fi akkasumas bifa bareedaa ta'een eebbifamee ergaa jedhee booda akka gadhiifamuuf maatiinis qopheerra akka jiru odeeffannoon nu ga'e hin hima. Sirba isaa kana eebba isaa irratti maaltu barbaachisaa dhaamsa isinii qabu. Namootni Oromoo taatan hundumti keessan qarshii 150 gidduu waan hin caalleef namni hundumtuu oriijinaalii isaa bituudhaan akkasumas reekeerdii Teedii Ofroorraa fuuchuu qabdu. Yeroo jalqabaatii fi oriijinaalii isaa gurguramuudhaan reekeerdii kan qabatee ture Teedii Ofroodhaa. Kana cee keenya immoo nuti lafanni lubbuudhaan nu bukkee hin jirretti garuu hojii isaa nu bukkee haa jiraatu. Kanaaf namni hundumtuu mastaawushaadhaaf yookiis yaadannoodhaaf tokko bitachuutii qabdu. Akkasumas hiriyoonni biyya alaa jirtanis karaa kamiin yoo ta'u deeggaruutii qabdu jechuun barbaada. Akkasumas dhaamsan isiniif qabu ijoolleen akkuma kiyya hiriyoonni koo yuutuuberoota taatan namni kamiyyuu sirba kana buusee yuutuubii mataa isaa irratti maxxansuu dogoggora. Akkasumas yeroo dhiyeenyaa kanatti waan ajaa'ibaa tokko argaatiin jira. Sirba artistoonni keenya dafqa meeqaan akkasumas dadhabbii meeqa lubbuu isaanii aarsaatti godhanii hojjetanii callisanii yuutuubii irraa buusanii fi feesbuukii irratti aploodii godhu. Dhugaa dubbachuu fi namoonni akkas gootan yoo jiraattan dhiifama. Namootni akkas gootan yoo jiraattan dhiifama naa godhaa malee waan tokko waan isin fayyadu tokko hin qabu. Fooloowersii baay'ifachuudhaaf yoo ta'e akkasittiin waan gaarii yoo hojjette iyyuu sii baay'achuu danda'a. Kanaafis sirba namni tokko itti dadhabee hojjete isin immoo peejii keessan irratti warri gootan kun dogoggora. Gocha akkanaa lammataa akka ittiin deebine piliis dhaamsa kiyyan dabarsaa. Akkasumas warroonni viidiyoo kana daawwataa jirtan namoota biraa bukkee darbee akka inni ga'uuf laayik godhaa. Inni biraan odeeffannoon har'a bahe tokko sirba isaa gadhiifamee fi guyyaa muraasatu hafe jedha. Odeeffannocha namootni Amaariffaa dandeessanii kun asirratti akka argitan Amaariffaan akkana jedha jechuudha. Kanaaf baay'ee warroonni hojjettanis galatooma. Akkasumas piliis namoonni hundumtuu sirba isaa kana yeroo inni yuutuubii irratti gadhiifamu sheer laayik gochuun akkasumas karaa adda addaa illee beeksisuufiidhaan bira dhaabadha. Namootni immoo yuutuubii mataa keenyaa irratti gadhiifannee ittiin qarshii arganna akkasumas ittiin guddifanna chaanaalii keenya jettan ammumaa kaasaatti yaada akkasii of keessaa balleessaa. Yeroo ammaa kanatti artistoota addunyaa kanaa kan ta'an yaadattu yoo ta'e yeroo tokko shamizii yookiis kootii isa jennu kan Maayikal Jaaksan miiliyoonii yeroo bitame doolaara Ameerikaa biiliyoonii keessaan yeroo bitame dhageessaniiti jirtu. Hin dhageessus nuti immoo gocha Hacaaluun hojjete yeroo hundaa laphee keenya keessaa kanaaf birrii baay'ee miti hundumti keenya bibbitannee mana kaachuu fi oriijinaalii isaa baay'ee tokko gaarii natti fakkaata. Kanaaf odeeffannoon waa'ee sirba artistii Hacaaluu Hundeessaa irratti qabadee dhufe kana fakkaata. Akkasuma viidiyoo koo guyyaa irraa keessatti yoon dogoggoree dhiifama naa godhaa piliis. Miiraanin dubbadde akkasuma yeroo biraa odeeffannoo biraatiin akka walitti deebinutti nagaan tura. Hiriyoonni haaraa taatan immoo sabskiraayib godhaa. Viidiyoo kana mammaatti daawwattanii sabskiraayib osoo hin godhin akka hin baane piliis.